Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa namni amma asitti ilaalaa jirtan kun namoota 18 onaa warra jaarsotti guyyaa tokko jilmaadhaan ajjeefaman keessaa nama akka carraa taatee gangalatee hallayyaa hubgatuudhaan lubbuu isaa baraareedha. Amma namni kun akkuma argaa jirtanii akka carraa taatee uummatii hallayyaa san keessaa baasee kunoo amma uummata isaa gidduutti argamuutti jira. Amma isuma waliin wal simbarsiisee mudannoof rakkoo isarra qaqqabe asumarraan akka isarraa dhageeffatanii isin affeera. Mee ilaa maqaa keetii fi bakka dhaloota keetii nutti himachuudhaan akkamitti akka qabamtee fi eenyu akka si qabe nutti himuudhaan eegali. Ani maqaan koo Burruusee Lammaan jedhama. Burruusee Lammaan jedhama. Gandi kiyyaa iddoo Qacammee magaalaa Qacammee ganda duwwaa tokkoo jedhama. Achi keessaa hojjetaa ta'ee to'an hojjetachaa ture. Biyya san keessatti tanaa hojjetachaa jiru kana achi keessaa waraana mootummaa wajjin wal qabatanii milishoonni ganda san keessa ati rakkoo qabdaniituma akkamatti wanaa hojjetatu kana dabaddabaa turanii. Ani dabaddabameetuma dararamee achi keessaa fuudhanii humna addaatti na kennanii hidhaa keessatti illee na dararaa turanii. Obseetuman ergasiis immoo hidhaadhaa galee nagaa ta'een hojjetadhannaan amma lammaffaa na qabanii na qaxaqqatanii ta'uu dinnaan achi keessaa sila naa gamanii jedhee tananii lafa gammoojjitti gadi bu'ee hojjetachuu jammare. Amma hojjetachuu jammaree achii gad dhufee hojii kiyya hojjetachaan jira. Biyya mul'unna beekaa ciraa ciraddeen waan maraanuu hojjetachaa jira. Soomana keessaa iddoo soomanaa jirru guyyaa sunii achi nuyi galgala rafneerra halkan nutti duudanii milishoota gandaa wajjin nutti duudanii dhufanii bakka nuyi rafnutti namticha nani waja bira bulus nama nagaa qabanii koottaa isin jedhanii nu fuudhanii deemanii aanaa kaambii nu geessan aanaa warra jaarsoo. Aanaa warra jaarsoo nu geessanii achitti kaambitti nu galchanii achuma bullee halkan nuyi achi bulee jiru kana kaatinaadhaan na hidhanii achi keessa nu bulchanii halkan nu yaasanii muuluu keenya nu yaasanii makiinaa lamatti nu naqatanii kaan harka duubatti hidhanii ana kaatinaadhaan na hidhanii qarree achirraa makiinaa nu oofanii gara Goojjamitti iddoo Alaantee jedhamu qarree Ayyallaa achirra nu dhaabanii kaan nu ciciibsanii xiitiidhaan nu qaxaqqatuu qabnanan hoggaana biratti nama fixuu qabanani keessaa Ayyallaa of gate kaatinumaa hidhamee tananii achiyaan jalaa baqadhee toggale bakka. Mee iddoo san hin gahin dura egaa namni kun akkuma argaa jirtanii qotee bulaa ture magaalaa Qacammee keessatti hojiidhaaf kan bulaatiin hojjechaa ture. Roorroon itti hammaatee innaan magaalaa sunirraa gadi baheeti gara argitee naannawa magaalaa gara baadiyyaatti bahee hojii qonnaatti bobba'ee hojii qonnaatti irra ture. Ammallee amantaan isaa musliima waan taateef yeroo sun soomanarra ture isaa soomanarra jiru fuudhanii mana hidhaa galchanii mana hidhaatti gaafa si geessan kana maal siin jedhan ati waan balleessite qabda badiin kee maal siin jedhan? Anumaa badiin qabuun jireenii dhufanii too ji'a tokko soomannee Abbabaa Shuumii kan jedhamu innis amantii musliimatti guyyaa san soomanni hikkatannee guyyaa san ra'ee barbaaddannee magaalaa ollee ra'ee dhabnee galleetuma boru bitanna magaalaa dhaabaanee boru bitannee teenya malee halkan nutti duudanii dhufanii nu qabu malee nuyi takkomaa rakkoo hin qabnu karaatti nu hidhanii nu qaxaqqataa ba'anii umaa rakkoo takka hin qabnu maaloo nu silaa umaan balleessine hojjetachaa jirra biyyi nu beekaan nan didaniituma nu oofanii ba'an. Baay'inni namoota mana hidhaa waliin turtanii sun nama meeqa hin ta'u mee umuriin isaanii hoo maal fakkaata? Kaan maanguddoodha. Kaan immoo ijoollee waggaa 15 waggaa 16 waggaa 14 faati. Maanguddoo immoo jaarsotii gurguddaa nama waggaa 70 waggaa 60 waggaa 80 an keessa jiru. Waggaan isaan immoo sin maal taatanii qabamtan jennaan bakka sargiitiifaa bakka bitiskaanaatiifaa nu qabanii waan nu qabaniif hin beeknu nutti duudaniitumaa nu jedhanii nuyis akkasumatti manaa nu qaban kaa waan nu godhan hin beeknu malee inneetuma teenya malee akka nu jeesan hin beeknu kaa muuluu ifuma fixanii ana bichaa keessaa bahe.